Qaala'insa addunyaa dabalu inni tokko ribaadha. Ribaa jechuun akka afaan Oromootti dhala jechuudha. Mallaqa dhala. Faayidaa mallaqaa jechuudha. Mallaqa dhalu bu'aa mallaqa irraa argamu karaa seeraan alaati jechuudha. Rabbiin Quraana keessatti wantoota Rabbiin fa'adhanuu biharbin min Allah waraanni Rabbiin irratti bane diinagdee keessaa akka Rabbi waraana irratti bane narraa quba qabaadha isin rukutaa ka jedhe dhimma ribaati. Ofii kallattiidhaan fa'adhanuu anumarraa waraana eegaa jedhe Rabbi. waraanni kun akiraa qofaa miti. Duniyaa gubbatti yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqaat. Yamhaqu Allahu riba Rabbii waan ribaan hojjetame biyya ribaan daldaltu dhalaan sochootu Rabbiin rukuta. Seenaa keessatti waraanni addunyaa haa sababa ilma namaa ta'u malee biyyoota fakkeenya Room fudhu. Har'a Room addunyaa gubbaa impaarii Room addunyaa keessa du'ee jira jechuudha. Wanni Roomiin ajjeese addunyaa keessaa liqii dhalaan liqeeffatte kafaluu dadhabuudhaan deeyniin irra galagalee seenaa keessatti sila impaarii yeroo dheeraa ture addunyaa kana raasaa ture. Addunyaa keessaa dhabamsiisee jechuudha. Har'a maquma jirti malee siyaasa addunyaa keessa duutuudha. Mallaqa addunyaa keessa duutuudha. Biyyi ribaan daldaltu akka biyyoomaatti dhimma dhuunfaa qofa miti ribaan yookiin dhalli kan rukutu jechuudha. Dhalli tokkoffaa barakaa qabeenya kee keessaa fuudha. Waraqata tokkiisi si guuta malee akkaawunti irra miliyoona biliyoona lakkoofta malee keessi isaa zeeroo. Nama mallaqa dhalaatiin daldalu Rabbiin dhukkubaan isa qormaata. Nama mallaqa dhalaatiin daldalu booddeen isaa hiyyummaadha. Rasuulli Rabbii maal jedhe? Maa kathura maalu ahadin birriba illaa ma'aaluhu ilaa qillaadhe. Namni qabeenyi isaa dhalaan gabbate guddate booddeen isaa hiyyummaadha jedhe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kirkirri lafaa dhukkubni addunyaa irratti maqaa isaan beekne guyyaa piriinti ta'u uumamaa oolu. Sababni isaa ribaadha. Ribaan kallattii kamiin nama rukutoo jenne karaa gabaabatti tokkoffaa ribaan oomishtummaa addunyaa ajjeesa. Sababni isaa mallaqa qabu tokko nam tokko fuudhee baankiitti naqa. Baankii keessatti mallaqumatu mallaqa dhala. Silaa hundatti maal gochuu qaba? Mallaqa santu hojii uuma. Hojii santu birrii fida. Hojii san wayitaati uumtu fakkeenya investimentii ilma namaa irra gochuu dhiisee mallaqni mallaquma qofa dalagu jechuudha. Gaafa kana kaduuba aanu akka malee miidhama jechuudha. Gaafa kana abbaa qabeenyaa qofatu fayyadama. Abbaa mallaqaa san qofatu baankii mallaqa naqee birrii dhaluu qofa. Silaa birriin sun oomisha dhaluu qaba. Gabbahee warshaa banee oomisha dhaluu keessatti qaama tokko lama qofa san ta'in qaama baay'ee keessaa fayyadama. Gaafa kana immoo ka keessa miidhamu ka keessa fayyadamu jiru. Abbaa qabeenyaa ta'e malee. Abbaa qabeenyaa qofa. Ilmi namaa sadarkaa sadii qaba. Hiyyeessa jala jiru. Giddu galeessa kan jiru. Warroota abbootii qabeenyaa yookiin sooreyyii gurguddoo jedhamu. Ribaan kallattiidhaan nama lama rukuta. Hiyyeessa abbootii qabeenyaa caala yookiin daldaltoota ol'aanoo caala. Warra hiyyoolee karaa alkallattiitiin ribaa abbaan qabeenyaa yookiin namni tokko daldalaan tokko liqeeffatu kafala. Fakkeenya tokko sii kaha. Warshaan tokko liqii dhalaatiin baankiirraa liqeeffatee hojii eegala. Liqaan dhalaa ammoo waggarraa waan dabaluuf oomishtummaa irratti dabala. Oomisha baasu irratti fakkeenyaaf faabrikaan daabboo tokko hojjetu. Daabboo hojjetu dhalaa yoo jalqabe sababa dhalli dhalaa deemuuf daabboo dur birrii 10 ture. Daabboo dur birrii 10 ture firiin tokko birrii 15 godhee gurgura. Gaafa kana hiyyeessatu kafalaa jira. Dhala san kafala liqeeffanne hiyyeessa garuu liqii namaa kafala hiyyeessa. Inni bitataadha jireenyi isaa jiraataa jira. Fe'aa addunyaa irratti kan ta'u fe'aa hiyyoolee akka ta'u tokko dhala. Ammallee